Ashamaa kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam nageenyi badhaadha. Nagayaa fi kabajaan ulfinni bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Kan biyya alaa fi biyya keessa jirtan hundi keessanuun kan irraa isinii darbaa jiru galaasaa shoodha. Mata dureen guyyaa har'aa qabannetti isin tarkaanfachiisa. Aalima beekamaa biyyi keenya qabdi Dr. Abdushakuur Amaan Akiramuun isaanii beekame. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Liyaa Taaddasaa qorichi Dexamethasone kan qoratoonni UK COVID-19 mudatu ni xiqqeessa jedhan kanneen akka dhukkubsataniif akka kennamu murtaa'uu beeksisan. Amma gara oduu bal'ina guyyaa har'aa qabadhetti isin deebisa. Innaan illaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Abbaa keenya aalima beekamaa biyyi keenya qabduu fi abdii uummata musliima hundaa kan ta'an Dr. Abdushakuur Muhammad Amaan guyyoota muraasan dura erga dhukkubsatanii mana yaalaa wal'aanamuuf bubbulaniiru. Haa ta'u malee gaafata rabbii dhufte namni irraa hafu waan hin jirreef Dr. Abdushakuur Muhammad Amaan Suudi Arabiyaa magaalaa Makkatti gara fuula rabbii deemaniiru. Dr. Abdushakuur Muhammad magaalaa Makkatti barsiisaa yuunivarsiitii fi mulquraa fi baharama keessatti barsiisaa fi fatwaa kennaa kan turanidha. Aalima Itoophiyaa gurguddaa keessaa isaan tokko turan. Barattoota Afrikaa yeroo jalqabaaf barnoota shari'aatii fi dooktorummaa argatan keessaa isaan tokko turani. Aalima guddaa mahandisa zamana kanaa kan ta'an Ibnu Baas biratti haalaan beekamanii fi akkasuma isaan biratti baay'ee amanamoo kan turanidha. Aqiidaa fi sunnaa barsiisuu irratti yeroo dheeraa dabarsaniiru. Aalima muraasa keessaa masgida haramaa keessatti fatwaa akka godhamu eeyyamamuu keessaa isaan tokko turani. Rabbiin jannatul firdoosiin isaan haa gammachiisu. Maatii fi firoottan akkasumas uummata musliimaa fi uummata Oromoo hundaa jajjabina hawwina. Seenaa isaanii bal'inaa yeroo biraa ka'etti deebinu ta'a. Amma kallattiidhaan gara oduu biyya keessatti isin tarkaanfachiisa. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa qorichi Dexamethasone kan qorattoonni UK du'a COVID-19 mudatu ni xiqqeessa jedhan kanneen akka dhukkubsataniif akka kennamu murtaa'uu beeksisan. Qoricha kana akkamiin yaada COVID-19 oolchuuf danda'ama kan jedhu irratti garee gorsa ministeeraa fi mana marii ogeeyyii fayyarraa yaada erga walitti qabee murteen kun murteessu Dr. Liyaan himaniiru. Yaada ogeeyyii kana bu'uureeffachuun Dexamethasone dhukkubsattoota COVID-19 ventileetaraa fi yookaan oksijiinii gargaaramaa harganaa jiraniif ajajaa fi hordoffii ogeeyyii fayyaan akka kennamu murtaa'uu ibsan. Qajeelfamni fayyadama qoricha kanaa dhiyeennatti ni baha kan jedhan Dr. Liyaan ammatti qorichi kun akka qoricha wal'aansaa yeroo bal'aatti fudhatama jedhaniiru. Oduu keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabna. Haga oduu biraa qabannee walitti deemutti nagaan nu tura. Ani kan isin waliin ture Numeerii Hussein kan irraa isinii darbaa jiru galaasaa shoodha.